Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'a meeshaa obboleettiin keenya xalabate tokkoon qabadhee kara keessan dhufeetu jira akka argaa jirtanii. Yookaan qumsaaxiniin kun biyyoota alaatidha baay'inaan kan hojjetamaatoo jiranii. Egaa kaa'ama kara biyya keessatti miidiyaanis tolee jira argaa jirtanii. Meeshaalee biyya ormaatti hojjetaman hunda biyya keessatti sooshaal miidiyaa adda addaati irratti gallakkifamaa jira argaa jirtan. Biyya keenya keessatti egaa namni baay'ee sammuun isaa fooyya'aa guddaa argisiisaa jira guyyaadhaa guyyaatti hojiin ogummaan namaa kallattii adda addaatiin sirriitti bahaa jira jechuudha. Kana keessatti baay'een itti gammada. Keessattuu yeroo kana keessa hojiiwwan adda addaa ogummaa adda addaatiin oomishoota adda addaatiin ijoolleen Oromoo hojjechaa jirtuun hedduu gammada. Hedduu natti tola. Hedduu tokko galateeffachaa meeshaa obboleettii kiyyaa kanarraa hin haasaa jechuudha. Amma isa waa'ee sanii guyyaa biraa waa'ee hojii isiniitiin wal qabsiisitan gaafa tokko dhufa. Viidiyoodhaan jechuudha amma kallattiidhaan kara meeshaaleetti deema. Egaa kan meeshaaleen obboleettii kiyyaa meeshaa baay'ee xalabatteetu jirti as keessatti argaa jirtanii. Gaafa baay'ees immoo wal bira qabdanii tolaaltanii isiniifis barumsa taafan yeroo baay'ee ijoolleen qabdii kennatte viidiyoo qabadhee kara keessan dhufa jechuudha. Suuraadhaan dhufa gaafa immoo viidiyoon hojjetamee meeshaan hojjetamee bahe viidiyoo isaa hojjetteen gallakkisaa jira. Argaa jirtu jechuudha kan ijoolleen seeraan hordofaa jirtan hundi keessanuu. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaanaala keenya faaraa tatanuu raattan sabiskiraabii godhummaatii keenya ta'a isiniin jechuun jaaladha. Egaa dogongorri soo jiraate jaaf qalbii keessan irraa na hambisaa. Ani obboleettii keessaniidha. Isin anaaf waa hundaadha. Kabajaan isin naa qabdanis adda tarii dogongorri hoo jiraate ta'e nadeeffachuu dandeessanii intala keessanii obboleettii keessanii waa hunda keessan isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan meeshaalee kana asirratti algaa irratti sirriitti dubbachuu kanan barbaadu jiraate taananii gaafa saanduqa kanaa walitti dabalamu algaan kun dabaluu danda'a. Baay'ee asirratti saanduqa bootaa yeroo baay'ee yeroo mana qoxxobachuuf mana kiraa hoo ta'e manni ofii xiqqaa yoo ta'e algaa jalatti saanduqa hojjetachuudha malee garuu odoo danda'amee qumsaaxinii mataa isaa itti odoo hojjetamee wayya. Kanarratti gatiin isaanii dabala. Haga san garuu qumsaaxinii gaafa hojjisiiftan tokko bootaa kafanatti fanniftan tirfii argattu. Asirratti saanduqa kanarratti hojjisiisuu irratti isin jechuufani obboleettiin keenya amma asirratti saanduqa argaa jirtanii saanduqa dhiisteetti. Qumsaaxinii hojjisiifattee jechuudha. Qumsaaxinii yeroo jalqabaatti irratti argitan. Maaliif tokko masaabawwan kun kafana gurguddaa isiniin fuudhuu dhabuu danda'a. Egaa dhabuu danda'a hin fuudhu jedheetimti kan isinitti himaatoo jiru. Fuudhuu dhabuu danda'a. Garuu isin odoo qumsaaxinii hoo dadhabdan abbaa barrii lama hoggaa hojjetettan isiniif ni qannasa akka barrii afuriitii miti akka gubbaarran bootaa koofartiin taa'uu isinirratti hin dabalu barrii lama bichaa hojjisiiftanii akka humna keessanitti hojjisiifattan jechuudha. Asirra inni sun masqaan isinii hafaa jalatti immoo masaaban lama isinii hafaa madandaraawwan bootaa itti daradaratanii argattanii tirfii isinii ta'a jechuudha. Asirratti hojjisiisuurra. Garuu mirga keessan kun an akka yaada kootiitii fi akka gorsaa ittiin isiniif qabadhee dhufe malee jechuudha. Obboleettiin kun asirratti masaabawwan kanneen dhiiftetti komodiina fi asirratti immoo soofannaa hojjetamu muka kana jidduu qirxii muka kanaa jidduutti soofannaa hojjetamu itti filatte gaafa bahee ilaaltan akkamiin akka bareedu isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee akka gorsaa tokkotti gizeen isiniif himee warroonni algaa hojjisiifattan biliis oosinii danda'ame hookan biyyatti isaati bakka feetanitti hojjisiifattan hojjisiifachuun oollee bareechisiiftanii hojjisiifattan baay'ee tokko gaariidha. Inni sunis maalinni wanni algaa firaasha isaatiin wal qabsiifattanii yeroo baay'ee algaa kara biraatitti hoggaa bittanii hookan galtan firaashin ispoonjii fi algaan keessan isinitti dadhabdan wal faana isinii deemuu dhabuu danda'a. Dadhabbiin isin oollee haala saniin itti bitadha isiniin jechuun jaaladha. Amma baay'ee yeroon dorgommii ta'ee jira. Amma ijoolleen keenya baay'inaan manatti gaafa galfattu osoo isinis ofiin hubin mana hiriyaa keessanii deemtanii odoo miidhaminis wayyoo akkana odoon godhadha jechuurra. Haga humna keessanii haga dandeettii keessaniitiin waan xiqqaarraa kaatanii isiniif himeera yeroo darbe obboleettiin tokko akkamitti meeshaa akka mana guuttatte gaafa tokko viidiyoo ishii guutuu meeshaa na biraa qabdu viidiyoo isiniifan hojjedha haala sanillee xiqqeessatanii guuttachuu dandeessanii baay'ee kichiniin tunillee qixxub kan jette bareedduudha. Amma kichinii eelee kana ishiin xalabatteeti miti jechuudha. Namni eeleen kun akka waan biyya hin jirreetitti ilaalanii naa ergantu jira.
wanti biyya keessatti hojjetamne hin jiru siniin jechuufan kichiin kaabineen kan obboleettii kiyyaati. Eeleen cinaa kun immoo namatuyyuu jira biyya keessa jedhee na gaafate jechuudha. Baay'ee eeleen kun waan dabale tokko hin qabu. Gombisaa gubbaarraa qofa bichaadha jechuudha kan jijjiirame kana beekuu qabdanii. Homaa biyya keessatti ni hojjetama. Waan hojjetamne hin jiru. Ogummaa amma dhiiraa miti durbi mukoota adda addaati irratti elektiriikidhaan milijjoota hojjechuudhaan dubartoonni bobba'aa jirti jechuudha. Yeroo kana keessa namni biyya keessa xankaarraa ta'ee jira. Akkasitti isinillee xankaarraa ta'uu qabdanii viidiyoo isinitti dheeressu nagaa naataa gatii isaa isiniifan teechisaa dubbifadhaa hagam akka fixee isiniin jechuu jaaladhaa bakka irratti nagaa naataa hedduun isin jaaladhaa.